namicha ijaanii argu. Hin argu biyyateen hin dhaqu ijaanii argu. Hawarummaa qaaqanii duraanii yaadaa ture barama jidduu kanaa naan jedhaniiti malee san yaadaa turte dura. Tolu isinitti illee argisiisa. Maaliif isin waa hundaanuu na bira dhaabattan waan ta'eef yoo nama taphate sirrii na ilaa turanii meeyyan amma akka yaada kanarra na deeggaranillee hin beekaa isaanii isin mareechuu waan barbaadeef kan dhiisee nama biraatitti heerumaa yoo jettu kana amma yeroo kanatti horumuu barbaadamoo akkam nagaa jirtanii hordoftootatu akkam nagaa fayyaa. Ana maal isinitti fakkaate wallaahi waan xiqqishoo isin mari'achuu edaa isinitti simuu edaa maayinni wanti sun yoo jettanii hayaati maa wajji isinitti himaa wallaahi mee waanuma xiqqishoo garuu waan guddaa miti mee isiillee garuu argine ganamarra gadi hin baane hangaraalaa mee akka tasaa dhuftee yoo seente garuu isii wajji isinitti himaa isiilleeni garuu waa itti tolaa miti na fakkaata isinittis waan tolaa miti isittis waan tolaa miti na fakkaata. Dhuftii laata. Maal taate fooloo cufattee teettu. Haadha manyitaa jammartee. Akkanuma asxaa. Wantaanii. Waa isinitti hin darbu. garuu kiyyan naan ajjeesa. Maal ta'e? Maal jedhan oddeen gaddaati bira isumaa jibbee jira isumaa ijoollee jeen beeku bilbilee fi beeku maal jedha. Amma takkaa naan hin jenne dhufumaa waa isinii himuu eda malee. Maal na hima wadda malee? Na himi kaa? Naan loltan kaa. Wallaahi maal nama illee uff siin lola wallaahi ati immoo wallaahi si jaanjessan odda namicha. Maal taate? Wallaahi waan taane jedhaa. Amma namicha kana dhiisuu eda. Awuuz billah. Wallaahi. Akkami dhiyoo ibsitu isaatu waan na ciqasaatu ani namicha kana dhiisee nama biraatti haa yeroo. Nama duraan qabdamoo amma lakkimoo akkanumaan isinii mari'adhaa jira bara nama tokkocha yoon taawaan naan jettan ta'e hin ta'a yookiin akkasuma dhiisanii agaritti buusan bakka ishi bakka ishi maalaa godhuree. Ati ani nama biraatti keenan galle heerumuu barbaadeeti miti bara dura heerumuu barbaadamoo namicha kun nan fu'atini nama biraa ka'ani fila wayii namicha kana na jalaa na haa fu'atu jechuu yaaddati moo namni kun na fu'atu manna nama kana dirqee itti na kennu manna nama akkana nama beeku wayii hin qabaa. Yaa'u namni bara akkanatti nama beekaa bara jaalatu illee baattu bara ijji namaa ima namaa wayiitti irra buuti namni sun illee ima sirra bu'aa mitiire yoo nama walirra bubu'uun kun ima jira walirra bubu'uun ima jira. Ani namichi kun na fu'atu mannaa haala kiyya mijaa'effa'eetiin kun jalaa na haa fu'atu jechuu yaaddamoo ani kanaafuu humni kiyya hin beektaa ati haala kana naa mijeessii naa tottolchinaan jechuu barbaaddamoo. Namicha kana narraa galchaa hin jiranii warri gaafuu ufuu eda qophaa'e yaadanii hirriba na oorganii oddas hirriba qanna suyyuun ooltu hirriba na oorganii ani kana waliin haala kiyya mijeeffa'ee kana waliin lixa jettamoo mee akkamii yoo akkanallee kunillee yaada nama oofuu bara yoo lakki kun naa ta'a jette wal na barsiisi seeran innaa wanna kan oduu viidiyoo keenyatti ni waraabne maaliif amma kaameeraa hin jira bari soda wallahi ulkiyya eessa jira amma jedhisan daawwattoota salaam jedha isaanitti illee miyoonni kun si baasaa waan kana deemnaan jedhan hin jira viidiyoo walla dhugaa waan ani natti tuleeti itti mare maaliif amma isaan daawwattoonni keenya kun eeyyan namichi kana dhiisiisiin ta'uu eegganama kufannaa qabe wallahi. Innaa jedhee sirriidha mucattii tana baay'ee deeggaraa jirtanii akkuma isii hiree isiitirra deeggartan rabbiillee isiin hundaa takka takkaan hiree nagaa isin haa baasu ka keessa jirtanillee oo'aa mi'aayaa jaalala qabu ka yeroo maraa jaalalli isaa gadi hin jenne isiniif haa godhu. Thank you. So ishee akkasii yaadni kiyya akkuma amma isiniin jedhe kanaa mitiire isinii mari'adhe ishee namicha kana hin barbaaddu. Ani hin barbaadu Namicha kana hin barbaaddu 100%. Ishee nama biraa moo tolu isinitti illee argisiisa. ishee Maaliif isin waa hundaanuu
nabira dhaabattan waan ta'eef yoo nama ta'u ta'ina isin adda isiniin mari'achuuf malee baay'illee waan miti isinitti argisiis garuu yaadni si keessas isa keessas hin jira haa guddattu jeetanii nama taa'isitti fakkaata. Akkasii garuu oositti qalladu si guddifaa ima jaafaani. Ima jedhee akkasii. Atillee yoo guddadhe booda nama kana hin hormattee ima yaadda. Yaada haarawaa. Gaayis yaada haarawaa. Mee ammoo doktora keenya akka alitti mari'achuu fi kaameraallee kaa'e isaan kun waa hundaa namaan deeggaranii mire yoo inni nama ta'u sirri isaan argeera beekan isaan dandeettii sammuu kana qabanii bara. Argeeraati yoo yaadana hin yoo nama ta'u ta'e itti heeruminaan jechuu danda'anii namicha kanaa dhiisi namicha anis hin feene isaanis hin feene. Hin feene isaan. Akkasii miti shariyaa rabbi sodaanne malee nama tokko akkamitti keezii tokko malee yommuu jennaaf malee suuraan isaa hin jira kiyyaa mobaayilii isaa keessa argee viidiyoo waraabuu hin dandeenya. Isinii laxxafuu hin dandeenya garuu hin saalfanne maal jenneetiniin nama gandaa kun mucattii itti hin jirre kan maal jennee laxxafna jenneet malee namicha isaa dhudhuu laxxafne natti tolaa mee ammallee hin beekamu guyyaa tokko isinii laxxafa garuu wanna haraama ta'e yoo isin jettan haraama ofumaa wajjin itti seenu illaxxafa. Garuu haraama namni kun laalee viidiyoo kana ani feene waan ta'eef anis hin feene ani bakka feene maatiileen waan ani feene wanna jechuun waan hin dandeenyeef bakka. Jechuun amma haraama kana anis haraama akka galuun barbaadu isinis akka haraama seentanii barbaadu. Innaa isinillee immoo waan akkana dalagaa hin jettaniif malee silaa ani viidiyoo ani kajaarsa biyya amma of dura viidiyoo illee waa hunda isiniif mul'isa jechuun gaafa maatiitti ergi amma maatiitti ergine amma hoka isii wayitti bu'een booda anillee ergisiisuu hidha waan ta'eef hoosa isinii honnoo jira mee maal naan jettani anillee amma nama kanas hin beekne sirrillee natti hin har'a giddiin itti uftee jennaan dirqeen itti uftee jennaan mistira kana baafte malee duraan ani dhugaa rabbi yoo ta'e isiin nama akkanaatu jira namni akkanaatu isii yaadee jira garuu hin yaada namni qubatime isii kana laalaniiti guddoo isii ani beektanii nima barbaadan wanuma waggaa 15 geettisan qubatime isii kana akkuma argitan kana laalanii hin hawwa nama baay'eetu hawwa garuu akkanatti nama isii waliin haasawa qabdu hin beeku. Waraa mucaa tokko bichaa mucaa durbichi kennati guddatte yeroo wara jaa hin lallaalaa sanii akkanatti yaadde garuu ammallee kaab akka ta'e beekaa hin jiru isiin beekuu dandeetti mee isiin yaada kanarra garuu kun umriin isaa akkam. Murteessuu hin danda'u yoo si argitanii naa murteessita malee. Jechuun maarree indee ati akka kiyyaa kennaa ta'a. Laa jechuun indee ati sammaa jibbitiree akkasii bar sammaa jibbitiree. Lakki ani amma bari irra kanaa wayyadhee filadhee maaliif umrii isaatiinu muka waan tokkoonu isas arge waan ta'eef kanas arge waan ta'eef. Lachuu argite kana filaa jettaati ka ofii argite kan hordoftoota kenna. Maashaallah tabarakallah wanti tokko wanta irraa hundaa'emi yookiin kun bara jaalatee tursiiseetiniin barumsa keetti fufi je'eni karoorallee isii karoorsee amma karoora maatiitti irra isiin barka ageettu ka karoora nama si jaalladhaa jedhuun kanatu irra namatti mi'aayaa beektanii ka maatiitirra jecha maatiitirra haasaa maatiitirra ka nama jaalatuuttu irra namatti mi'aa maaliif wanni of dura kaayyuuf karoora jireenya waliin murteeffatanii fi jechuudha. Jiruun laayifiin immoo jidduu kanatti dabarsan baay'ee laayifii bareedduu akka taate isin hin beektan. Maaliif namni jidduu ka'atameetiin waliin haasaan tun jaalalli tun ta'a addaati. Laayifii addaati. Waan kana ta'eef bareedaa yaada bareeda fiddee eega keessa isii jiraate ka keessa isii jiraate laafaa wayyaa barka keessa namaatii ufii jabaa mannaa ka keessa isii jiru ka isiin jaalatte jabaa wayyaa beektanii laafaa wayyaa beektanii waan kana ta'eef mee yaada keessa irratti ibsiif qabati. Bakka ibsee haganumaa yoo waan ta'u ta'e ati ofii isaan sirri jaalattee jirta. Isinis adhamma bari isa siin jaaladhesu jedhee murteessuun taane isarra kana naa wayyaa kana isinis naa filattan jedhee yaadaan. Si fila asirra garuu isa san argitaniiti addaan naa baastanii wayyaa garuu akka kiyya asinitti metti akkam sila. Suni dhugaa rabbisitti maami sun jaarsa. Bakka gaa. Sun jaarsa. Anis argeemi kanas argeemi garuu kana filadhe gaa. Ka ofii argite kana filadhe.
Kamaatiin si argerra. Lakki amma bari maatiin kenna. Usu awwaan ishi jedhu ta'e. Kunoo nama dirqaara ni mire giddiidhaan wanti ta'amu jiru mitire. Ani feenee duraanuu feen. Andammoo amma seerumuun barbaadu. Sa'aatii kana heerumuun barbaadu. Usu Iddoo barbaada. San iddoo barbaada na fakkaate. Ikaatillee kaa'achi gurmaasa eegaa. San keessan iddoo barbaada. Bakka rabbi si haa ga'u. Rabbi reena kaasii haa ga'u. Kana hordoftoota keenyatti gadi baasuun kee waan baay'ee filatamaa. Maaliif maarra isaanii kunoo Sideetara jiran sirriitti shari'aan hin fakkadu jedhan. maarra dirqama waan namni jaalladhu tokko waan jechuun shari'aan dhuguma fakkadu. Beekash waan bareedduu kalaas kiyyallee bakka maamaa kiyyan sijjeessaa nama bakka kiyyan maan nama miti bakka nama jaalladhu. Lakki haga gaafa murteeffamuutitti haga gaafa isin naa murteessaniititti haa saamu garuu anachi dhaqu biyya dhaqee namicha ijaanii argu. Hin argu biyyateen hin dhaqu ijaanii argu. Haa warrummaa qaaqanii isinis kan argitanii naa murteessitanii kana wayyaa yookaan kun gara maatii adeemu naan jechuu dandeettan. Sunis achumatti haa qaaqatu. Haga wanta kanuun asii addaan baasnutti garuu akka kiyyaan hin dhageenya. Kiyyatti ammaan go'a himaa miti. An kiyyatti ni mujee ishee ati wannoo hin jettaare ati inni gara argisiifta. In argisiisa eeyyan isinitti argisiisa garuu inni gara maatis yoo deemne eeggatu hin danda'a akka kanaa nama jarjaruu miti. Ishisi jira. Inni daa'iman dhiba. Yaade anis hin yaada garuu waa inni jedhu waan hin beekneef akka naa eeggatu garuu abdiin qabaa. Gashii bareeda inshaallah maashaallah tabarakallah rabbi taatu si haa ga'u kaanii hordoftoonni beekna yaada nuu kennan ishee.